Ay motivation attani mu. Sila hojii barbaannee dhabneerraa kun immoo yoo nu baaste mee motiveetii nu godhime motivation. Eeshi amantee jennaan muktii iyyuu baalli mukaa iyyuu siif qarshiidha. Anamma ammatti namanneere amanaan jirachuudhaani amantee jennaan baalli mukaa kunillee bareedaadha kun bareedaadha. Gaarri guddaa yoo dhiiban jiguu kan danda'u yoo abdii hin kunne qofaadha. Anamma ammatti abdii kutaan ture jechuudha. Abdii kutaa waa'een koo kun mee waa'een koo kun namaan galu utaali malee boolli ati sodaattu hin ceeta. Utaali malee boolli dura kee hin ceeta. Maali kana malee motivation silumaayyuu ani iddoo biraan barbaadaa ture hojiin as keessa jira. Maali ani koo hojii bakkeedhaan barbaadaa turedha. Iccitiin milkaa'ina kana dubbisteetidha. Kana dubbisteetu jarri akka kanatti milkooftedha. Iccitiin milkaa'ina as keessa jira hoo maal? Kanamma qophaa kootti fayyadamee innis maal ani ofittoo miti ka. Ofittoo kana dhaqeen namoota baay'eetti gorsa laadhaan malee kana qophaa koo fayyadamee innisu. Abeet motivation. Lamma miyoo ta'e sodaa malee utaal akka lafaatti irra deemtaadha. Motivation. Silumaayyuu ani nan dogoggore. Si yaabbe karaarra teessa kaata amma yoomitti karaarra teessa? Amma yoomitti karaarra qoyme gorsa tokkoon siila. Maal jedha beetta? Akka beekaan tokko jedhutti akkas jedha. Gaara hammam yoo ta'eyyuu abdii tunkutiin dhiibi si duraatii jigaate. Gaara hammam yoo ta'e. Si dabalu tokko immoo. Taa'e. Wayyaa? Maal ati nagaa malee nama gaafatu maal? Umaan jedhu. Irruma teenya kaa? Eeyyoo. Deessu maal? Haa ta'u. Maal baatee deemtaatu? Kuni kitaaba motivationii jedhamudha. Kitaaba motivationii dhaloota ishee ana motivate ta'an. Anamma yeroo baay'ee hojii barbaachaan deemaa ture. Yeroo sanatti baay'een dogoggoraa ture. Tun taa'ee kitaaba motivationii dubbiseera ta'ee. Inni ta'uuti. Atis amma motivationii si barbaachisa. Motivation si barbaachisa. Kolfitamini motivationii si barbaachisa. Karaarra taa'an ooliin. Karaarra taa'uun hin barbaachisu. Amma mee? Sorry. Sorry. Na soorarta kitaaba kanaan amma mee waan tokko sitti muu? Maaliin bartee? Jireenya kana malee. Maal si beekam? Doktoriin turreetu? Dhugaadha. Torban darbe maali kunoo? Amma ammayyuu doktoriidha garuu doktorummaatti xinnoo dhiisneerra amma gara motivation waan jedhutti gorree jira. Amma gaaronni gurguddoon jiru. Gaarota gurguddoo kana hin sodaatinati. Abdii tun kutatiin dhiibuudha. Abdii kutannaatu dhaloota kanaa karaa tambis. Atamma kana booddee gaarri jiramni naannoo keessa. Gaara dura kee jiru dhiibeeti. Diriiraa goota. Dirree goota. Abdii qabaanna. Amantii. Abdii. Inni lammaffaa maaloodha? Inni lammaffaaf murteessan. Amma hallayyaan gadi fagoon baay'een jira la. Akka kitaabni kun jedhutti. Hallayyaan gadi fagoon baay'een jira. Inuma taaltati. Akka lafaatti irra deemta saboota. Irruma deemta. Maanni kitaabichi maaludha maqaan isaa? Motivationiidha. Motivation jedhama laa kitaabichi. Gaafati lafuma wayii argitu boolluma sululuma guddaa kiiloomeetira tokko faa dheeratu argitamini. Eshi. Irra taaltati. Akka lafaatti irra deemtaan siin jedhama. Maaliif kitaabicha? Atamma gorsa koo kanan dagatimme. Gorsa koo kana sirriitti qabadhuuti. Mee motiveetii ta'eeti adeem. Karaarra taa'an olimmi. Maalin ta'a galee yaala malee kana? Dhaqiiti yaala. Akka hin daganne malee. Du'a keessaa dammaqi.
Ahaa. Akkam? Nagaa keetii? Jirta mini? Jira. Ammayyuu karaa marra deemtaati. Eessan nagatte? Hamma yoomitti karaarra deemtaa? Karaarra deemuun kun hin ga'uu hin jedhama. Bakkee kana keessan xellisimme. Amma maal jedha beektaa kitaabee torbee kana dubbisaa jiru keessa kitaaba motiveeshinii jedhamu tokkoon dubbisaa jira. Karaarra adeemuu kana irratti waa jedha. Amma karaarra adeemtu shiboo ibsaarra adeemi. Sin qabuuti. Kitaaba maaliitinne? Kitaaba motiveeshinii. Amantiidhaan shiboo ibsaarra deemtee naan sin qabu. Garuu maaloodha amanuu si barbaada. Kan biraan immoo itti si dabaluudhaaf gorsa kana fudhadhu. Ati badaa gorsa namaallee dur hin fudhattu. Amma gorsa kana fudhadhu. Akka jedha iddoo tokko immoo. Wantichi baay'ee si fayyada. Si fayyada iddoo kanarra. Si fayyada. Boolla hammam gadi fagaatu yoo ta'e iyyuu ati amantiidhaan utaallaan dirree ta'a. Akka lafaatti irra deemta. Kitaaba maaliitiin kanatti maartu? Motiveeshiniidha. Motiveeshiniin beektu ati. Maalodhaan immoo? Keessi kee amma bubulluqaan jiru. Bubulluqaan jirtu ammati. Baay'ee malee. Ilaa ammanii torbee darbee doktoriin ture. Torbee darbee beektaga. Doktoriin ture namoota baay'ee fayyisaan ture ilaa. Marfee tokko waraanaa inuman fayyisa. Sabooda deebi'een immoo kitaaba kana dubbise. Maal na fayyada doktorii ta'e. Sabooddee maal jedha beektaa iddoo tokko irraa immoo yoo amante baalliyyuu birriidha. Maal barbaada? Amanuu. Kitaaba kanan dubbistu ture ammati. Kitaabni kun sin fayyaduusi. Na fayyada waan laallaa ture. Akka gootu amma galtee waa yaalta. Boolli gadi fagoo wayii jira safara keessa. Naannoo keessa. Amantiidhaan jalqaba garuu amanuu si gaafatala. Amantiidhaan irra utaaltati. Ceetee mafa gartaa. Birriin barbaadan boolla maaliin godhamti? Birriidha? Birrii immoo maal goote beektaa? Muka yaabdeetu baala harcaafsati. Hamma si barbaachisu birrii. Amanteennan birrii taa'an siin jedhee. Kan godha bakka hundumaa yaala. Galiitii yaali. Akka immoo hin daganne sirriitti yaali laawante. Dagaddu maali? Dagattu mini? Dagaddu. Akka hin daganneen. Tolee bakka galatoom. Haa ta'u bakka. Abeet motiveeshinii. Akkasumalee. Hello. Maala be namichi tokko motiveetii moo maal jetteetu? Wayii. Maala beekaan jireenyi salphaadhaati. Amanteen ammoo maal jennaan kunoo tabba yaabee irraan gadeetti kufeemanii wayii. Maali amma kunoo eeyyeeka. Kilinika tokko naqee. Maaloo hin jiru maal jira? Maani? Ana duwwaa ta'e wanni maana haala kootis hin jirtooti. Maal si cabsanii siis? Maani doktoriin hin jiranii? Rooba. Amma sooree yeroo darbe kan akkasiin fuudhee gurra isaatti meemee qottu. Maaloo namatti sagantaa wayinatti Gurra keessa. amma akka goonu kan hin jedhuun inni kun jedhama. Ija lama qaba beesayyuu. Ija miti. Ija kunoo nagartaani. Ija miti. Ijaan qophii. Ittiin dhukku badaalu. Goomaan ittiin kunoo ija jasa nama daadaa. Na yeelle ni daaduu fi jasa. Keessa ta'uu agartaa wayiiti wanta kana. Inni kun maaloo daalaa. Talabajinii isaanii fakkaatan. Xalayaa wayiiti inni kun immoo. Amma dhaqeeti warra taraarra jiru fi diigoon. Haala gatiin ta'a. Maqaa isaanii tas jira kunoo. Jafi. Maqaa barreessanii kaa nuti sirriitti. Eeyyee. Haa ta'uushi.
Malee maaltaa kan himee sun akkootii sana qulqulluu Maali doktorri gargaara maali waan tokko akkas jedhee taphee maal beekan? Luddaa? Ani yoomin nu beeni akka itti kufayyuun beeku. Amma maaloo an dadhabeera miila cuma natti baasaallee malee dadhabeera dhugaa. Miilaa? Maanni marfee na uraan uffisin? Maal wanti maali dhugu? Miidha isa kan jettee amma. Isa kanaaf. Uy! Wanti miidhachi? Sodaatee buubu. Inni buubu. Ati immoo yeroo hundaa sodaattaa? Sodaachuu wayya? Akka sooreetti. Kanaaf hundee. Ergoonii gaarii. Sakamsi dhukkubattee. Isa kana kunoo. Waan isinis marfee waattu isa kanaaf. Haadhi loona gaadhaa. Isa kana Isa kanaaf? isa kana dhaggeeffadhaa mi? Qabe kana. Bade gunguma keessa. Salee. Beeka. Jedhee teewoo. Qabe adda dheeraa moo bakka isaa qabe? Eessa? Qabe kunooti qabe. Kunoodha. Maaloo ta'u jinkeetu? Maal gochaartu? Daktar. Isin boosaa dhabneera. Maal taatan ijoollesin? Maal gochaartu mummunan? Lafa isaan argadhe bookota isin gurratti kaatan sanatti kaa'e. Callisa manatti nu odeessini. Odeessee barbaada. Callisatis. Maal gochaartu nam? Manni zancabe caalaa iyyuu asitti hin cabaarani. Asus callisi qoyis. Lamaan kee jechuudha. Amma sammaas yeroo kottutti barbaada. Amma kot. Ammoo isin keessa maalee gochaarta isinii galaadhaa isin gahu. Simboonsa dhanii doktor. Simboonsi ganaa isa iyyuu. Itti yaadanii gochaarta maa gochaarta? Maal ol isin keessa? Nama yaalaa marfee waraanaa jedhee isin fideera? Kanaaf isin keessa? Bakka balaa isaan dafee argadhe. Callisi mee duraa waan ta'an haasa'iniiti. Dubbadhu waasumaan sin beekamu. Asla yaase. Ata yeroo ta'u. Maatan jedhaa isa iyyuu ganaa irra deebi'e. Maaf hojii keessa wallaatu sin. Eenyutu akkas godhaa isinii jedhe. Eewwan nama yaalaa isinii jedhe. Maal isin dhukkubsataa qabdanii jisitaa keessa. Ani nama na gargaara. Akka sadeen kana fidee taasisan kaa malee nama yaalaa adeemne nama jisiisaa adeemne hojii keessan dagattanis. Maaf akkas godhatu? Naamusaan hojjetanii hojii. Hin kabajanii hojii keessa. Gaariidhaa hojiin keessa dagasitee. Inni kun hundee dhuguma dooftanii iddoo goggorree dhiifamuu godha. Amma na dhaggeeffattuuni. Amma isin akka mucaase yeroo darbee sana yommuu sooree moo maal jettan? Akka isaa godhee lamman kee mana kana keessaa ari'a. Maaloo isa taanaan itti deebinu doktor. Maaloo hin jedhin adara. Sala yeroo balleessu kana isin fakkaan immoo. Amma kan isin maa jira booda walitti deebina lamman kee waliin. Isa kee mucicha akkasuma godhi. Maaloo sagan akka iyyuu afaasaa dubarii ta'u. Fayyadaa sayyuu. Waay! Namni baraganaa. Kusataan baraganaa goma maali muudii nama illee ta'ee namaan garba. Amma doofanii duwwaa sodaachaa. Akkuma itti dhaabuu irra ture namni marfee. Tambiraan hin gaane. Akkuma itti dhaabuu akkuma kan dhugaatu maal godhe. Ayi carra. Maal goona? Kutu beeka. Hojii mana isaanii jedhanii seeraan Hojii kanatti kan nuuf fide mataa keessa. maal hojii dhawee? Telefoon nu booliste carraa kan argate. Waan isin ulleen jechuun dadhabeen gaafa sana malee. Maal Ndee? Maal taate maal siru kooti? Maal doktor koo mucaa tokkotu birriitu baalatu birrii ta'e jennaan ni muka yaabee mukti naan fudhattee cabee markinatti hin jiru. Akkasuma jechi. Amma cabseere. Cabee fakkaata. Ture. Gaddis.
Malo doktor kone gadwa. Kuftee ma cabdee? Marre. Tayiraaree baalichi birri. Malu malta. Hin fayyita rakkoon qabu. Obsi. Amma ka'ee deemee taa'e dhugaa maate. Maani kan keemu? Kan keemu maal? Maalan beekaan galgaluma waa dheedanii xiqqoo ishee feetu miniiree dhugaa. Maalan beekaan akkasumatti nu arge gurbattii tokko immoo na yaadadhaaf. Maal naan jetti amanteen naani wanti hin danda'amne hin jiru naan jetti. Sabooddee maalin nana mana gaaris isuma waa kan jedheen jira gaara tokko hin ba'u yaade. Gaaricha gaafa hin ba'u hanumaa walakkaa gahee achi ol ba'uudhaa dheedanii. Dhagaama tokko tokko jalaa jedhee dhagatiirrallee jechuun barreessa binita. Amma horee maalli? Amma kunoo maal ta'es itti fakkaate doktor. Amma karaarran ta'a hin dhufe isa booddee kitaaba tokko hin dubbise moo maal naan jedhe. Achiin booddee kitaabicharraa yoo abdiin kutanne taanaan wanti hin danda'amne hin jiru naan jedhe. Anis egaa akka wanni naan jedhen godhe egaa. Sabooddee jecha tokko illee na yaadadha. Boolla manaa gadi ga'urrayyuu amanteen naan irra deemta akka lafaatti naan jedha. Irra deemtee cabdee reemmata. Maaliin irra deemee doktor? Irra deemuutti inni keessan deeme malee. Hin fayyida amma. Hin fayyada amma kun. Kamii miili? Kanaami? Mees ka? Maal? Obsi. Amma natti waan miidhamtes mini? Yaalamteen naan hin fayyida. Nan fayyaa? Rakkoon jiru hin fayyida. Amma ka'ii deemi hin fayyida. Isin hubatamne egaa doktor? Hin fayyida. Maali? Motiveeshinii dhuute ata. Maalumatti yaada akkasii naa dhufe. Egaa doktoriin immoo hin gaddana aari'aniiru. Ragaa cabeen dhufe. Kadheen gaddaa doktorii miti isaanumatu nu akkama malee. Ay doktorii. Kadheen gaddallee doktorii turre. Noo gamma caccabnee dhufne. Maallee zarfe. Maal namatti dhala? Maal taatani? Miilaan natti hin jiru malee waan isin godhu beekan maal? Harka maaliitu hin koonatti hin jiru. Ayyaana caccabooti irra. Caccabdanii isinis. Doktor na qabnaan maalis? Dhaulaadha. Maal taate? Waan inni na godhe moo wayyuu? Maalan beela. Baala caccabaan turre maal? Heeraa jabaadhaan. Maal dhukkubsataa maaliiti isaan of fayyaadha. Kunoo miilaan dhaabatoo. Amma horee isin maanni wal lolii si keessa maal taate? Maal taatan doktor isa kanaaf inni isiniin jechaa ture. Kam? Kan nu caccabsiisan. Soora? Maali doktoran hin caccabsine? Maal ani gorsan kenneefi gorsuchumaan caccabanii laatanii yuusumaan hin caccabee dhufe hoo? Gosa maaliidhaan kun? Sooredhe meroo. Sinammayyuu doktoriidha. Doktoriidha. Sooreenidha. Mucaanni kun jechuudha. Eegganni dhufee duraanii jechuudha. Dhufee guyyaa tokko nu wajjin hojjetee akka sanaan haa ta'u iyyuu malee gaafa sana dhukkubsataa tokko fayyisee deeme mucaan kun jechuudha. Amma erganni deemee dhufee jechuudha. Erguma ni mana kana ta'e namiyyaa hojii jalqabe. Kanaaf mee malaan qabadhaa mucaa kana. Badaame yaadii isinii kaase kun fudhatama qabadhe. Birriinis karaa faaraadha doktor. Amma argitaniitu ilaala. Birriin amma wanti ni ta'e ilaala. Mucaan kuni nullee gaa nama cabsee deemeetti nama fayyiseedha. Yaadicha sintu beeka. Garuu yaada kana fudhatama akka inni argatu godhaame. Mucaan kun amma sammuus qaba baay'ee aktiiviidha inni. Baay'ee hojjeta hojiin jejjere garuu gaafa sana haa ta'u iyyuu malee mee xinnoo see ofitti waamaati gorsaami. Doktor, bakka yeroo masin jedhanitti deebina gaa. Rakkoon qabu deemaanii deebi'aa guyyaa keessanitti
Maaloo dooftoy. Maali kan koo moo fana na waa tokko naa kan koo soo miilli hin jiru. Yeesor maal taate tumoo? Maali dooftoree koo? Iyyuu maaluma taanaan akkasitti nama caccabsitee fitteedha. Namoota amma kana inni takkas gootee kunu akalaat godhu loo gootee lafa keesse mee maanni yaadi keessa? Maali dooftor akkamini? Maala noo kitaaba motiveeshinii tokko dubbiseeni. Kitaaba? Kitaaba tokko. Maal jedhameetu iddoo tokko. Maali amanteennaanii? Baalliyyuu birrii ta'a. Utaan hin cabduu nan utaan. Hin cabduu mini hin cabdaadha wanticha. Ammas tu motiveeshinii dubbisee dhufee akkas ta'e. Motiveeshinii. Motiveeshinii jedhaa kun dhagaan kun. Manni yoo dhufuu isin hin jirtu. Mani wanta Manda perko mungkin bali muka tu ada jangan muka tu beda je. Ya, lah agama tu kudu kan jalan jadi. Agak tidur lagi je cuba benda ni dokter. Wah ini apa? Ya cuman ada di kursi ini.